kadhata ture. Eenyu kadhataa ture Yesuus? Jadi barsiisaa jechuun maanni nu barsiisuudhaaf kadhateera Yesuus. Eenyu kadhate? Isin barsiisuuf eenyu kadhate? Waaqayyo abbaa kadhate qaba. Goobas. Ati Yesuus kadhattama Waaqayyo kadhatta? Yesuusiin nan kadhadha. Faallaadha. Yesuusii fi ati faallaa waaqa tokkoon qabdan jechuudha. Inni abbaa kadhata ati ilma kadhata. Faallaa. Amma fakkeenyaaf yoo ati mootummaa takka taate maqaa kiyyaan yoo baankii maqaa kiyyaan dheeyxee maqaa Abu Mu'aaziin baankii irraa liqeeffachuu dandeessi. Yoo warra mana bitu makiinaa bitu taate maqaa Abu Mu'aaziin jettee baankiin si kanniti. Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo isa Yesuus nu ergite akkana nu godhi kun rakkina hin qabu. Kan namaa godhu kan namaa kan Waaqayyo abba malee Yesuus miti. Yesuus iddoo takkatti hin kadhata ture. Kadhannaa isaa erga raawwatee booddee kadhatee waan kadhatu ani hin beeku waa hin kadhata. Wallahi waan kadhata. Hin kadhate. Bartoota isaa keessaa tokko yaa gooftaa Yohaannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi jedheen. Barataan tokko itti dhufee barattoota 12 keessaa qaamitti dhufe hin beekne itti dhufee gartee yaa gooftaa akkuma Yohaannis gartee barattoota isaa kadhachuu barsiisetti mee atis nu barsiisi jedheen. Hayyee akka gartee qorattuun jettumoo akka Yesuus jedhu sana fudhannaa qoy. Maal jedhee barsiise Yesuus? Na kadhadhaa jedheeni, ilma kadhadhaa jedheeni, abbaa kadhadhaa jedheeni dhaggeeffadhaa. Tole Yesuus lammaffaarratti kana irratti inni yommuu kadhattan dhaggeeffadhaa. Yommuu kadhattan akka kanatti itti fufee jirutti kadhadhaa. Hayyee akkamitti? Yaa Abbaa, yaa isa waaqarra jiraattu abbaa keenya. Maqaan kee haa qulqullaa'u. Maqaan Yesuusii miti. Maqaan abbaa haa qulqullaa'u. Mootummaan kan kee kan Yesuusii miti. Mootummaan kan kee haa dhufu. Jaalala Yesuusii miti. Jaalalli kan kee waaqarratti haa ta'u. Akkasuma immoo lafa irratti haa ta'u. Hayyee itti fufe. Soora arraaf boru nu barbaachisu guyyaa nuuf kenni. Eenyu jedha? Eenyu kadhadhaa jedhe kan nuuf kenni jedha? Yesuus immoo Waaqayyo abbaa? Qorattu. Waaqayyo abbaadha. Goobas. Thank you. Yesuus kadhatina kanaaf jechuu jirra. Nammata jajjabduun cubbuu keenyas nuuf dhiisi. Cubbuu keenya nu dhiisi jedha cubbuu kadhadhaa jedhe. Waaqayyo abba kan cubbuu namaa dhiisu. Abbaa kadhadhaa jedhe cubbuu keenya nuuf dhiisi. Nus immoo warra nu yakkan hundumaaf hin dhiifna. Akkasuma ammas maal jedhe qormaatatti nun galchin jedha kadhadhaa jedhe abbuma kadhadhaa jedhe yaa Waaqayyo qormaata nun galchin fatana nun galchin dhukkuba nutti hin fidin waa hunda gartee hamaa nu oolchi malee hamaarraa illee nu oolchi waan hamtu galgalaa fi ganama nu dhuftu jedha jedhee isaan barsiise kana hin fudhattaa guutuu isaa. Goobas abbaan kadhattaa abbaan kadhattaa. Wayi gaammaa achi kaanee dubbifna dhaggeessa. Wanti kan abbaa kan kooti kan koommoo kan abbaati tokko waan ta'e garuu waan sittu aqiitii wangeeluma Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa 27